irratti dhaggeeffattan artistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Keol Negaasaa sirba haaraa lubbuuta jechuun dhufaa jira jechuudha. Gara viidiyootti sin dabarsu. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoonni chaanaalii keenya bagara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan jecha har'ammoo odeeffannoo bareedduu fi odeeffannoo haarawaa kan namatti toltuu fi kan nama ajaa'ibsiisu illee sinii qabadhee deebi'een jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas laayikii fi sheer gochuun akka nu cina dhaabattan isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo ijoo keenya irratti gaafan ce'u artistiin beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistii Keol Negaasaa wallee haarawaa fi kan hedduullee kan namatti tolu qabatee dhufaa jira jechuudha. Gara wallee isaa haaraa kanatti osoo hin ce'in dura waa'ee isaa kanaan dura yoo dubbanne artistiin keenya jaallatamaa kun dhiyeenya kana uummata Oromoo bukkeetti beekamtii kan argatee fi beekumsa hedduu kan horatedha. Akkuma beekamu artistiin keenya kun kanaan dura sirboota garaagaraa illee baasuudhaan dhiyeenya kana sirba lama wal duukaallee gadhiisuu danda'eera jechuudha. Akkuma beekamu ammaa fi sirba kan biraa tokkollee gadhiisee ture jechuudha. Egaan daawwattoota keenya jamaree kan jedhamee sirba isaa jalqabaa keessa jamaree kan jedhamu kan sirbanni baay'eetiin uummata Oromoo bukkeetti beekamtii guddaa fi kan jedhamne argateedha jechuudha. Egaan artistiin keenya kana bukkeedha. Afaan Oromoo guddisuu keessatti illee gahee guddaa akka inni qabuu fi gahee guddaa akka inni taphachaa turedha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma kan hin jechuu barbaadu artistiin keenya cala dhaabadha. Warroonni chaanaalii isaa hin argin jirtan koomentii jalqaba irratti piin godhee yookaan immoo description boxii jala isiniin kaa'a jechuudha. Achiin tuqxanii hidhatanii chaanaalii mataa isaa irratti akka inni deebi'uu fi chaanaalii isaa illee subscribe gochuun artistii keenya kana bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon qabadhe kana ture odeeffannoo wayitaawwaa fi odeeffannoo haaraa wantoota gidduu kana sooshaal miidiyaa kanarra bu'uuf jechaa jiran illee yoo barbaaddan chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Galatooma.